Mee walfaana adeemnu jara keenya. Walfaana. Kanallee walumaan. Maali isinuma qopheessa ka? Aboo faffaca'inaa Mee yeroo takka namoota tokko gaafiif deebii gaggabaabaa geessina obsaan bakka takka waliin nu qabama. Ayyee maqaa keessan nuyi muudhaan waan asitti argamtanii gabaasaa nu ibsa. Ani maqaan koo Maaruf Abdullaahi Jaama. Bakkiin irraa dhufee Harargee Dirree Dawaarraayi. Maaliif asitti argamtan har'a? Guyyaan har'aa kuni guyyaa 25 ji'a shanaffaa 2023 Ugaandaa Kampaalaatti argamna. Maaliif dhuftan bakka tan? Bakka kana waan dhufneef ati akka Itoophiyaattis akka Oromoottis akkuma Afrikaattu if agarsiisuuf waa hundaa'u maalummaa teenya agarsiisuuf fuula duratteef. Bakka tanatti argamu maali wanni isin dhaga'ame? Hedduu gammachuu gurguddaan na dhaga'ama. Galatooma ulfaadha. Galatoomeetillee. Mee qeerroo keessaa hin dubbisaa qeerroo kunoo uffata aadaa Oromoo uffatee jira. Mee maqaa kee nu ibsuudhaan. Maqaan kiyyaa Muhammad Alii jedhama. Godina Baalee aanaa Giddeerraa dhufe. Bakki amma jirru Kampaalaa Ugaandaadha. Wanni dhufnee fi aadaa keenya ibsachuudhaaf dhufee jira. Guyyaan kun guyyaa Paan Afriik jedhamu yookaan immoo sabboonummaa Afrikaa jedhamu. Afrikaa keessaa Oromoon hundee jabaa guddaa waan ta'eef jecha nuti bakka kanatti argamnee jettan. Ulfaadha. Oborooba. Yaada qabdu. Ayyee. Maqaa kee nu ibsuudhaan waan iddoo kanatti argamtee gaabaa nu ibsi. Maqaan kiyya Khadiir Hassan Ibrahim Jaama. Dhaloonni kiyya Oromiyaadha. Harargee ba'aa magaalaa Dirree Dhawaa wanni asitti argame guyyaa Afrikaati. Guyyaa sabboonummaa Afrikaa kana. Sabboonummaa Afrikaati. Eenyummaa kiyya calaqqisiisu waaniin Afrikaati jecha kunoo saniif as dhufnee qophoonnee jirra. Hedduu galatooma ulfaadha. Maqaa kee nu ibsuudhaan waan bakka kanatti argamteef. Asim jedhama. Aadaa fi amantii keenyas akkasumas wantoota garaagaraa calaqqisuudhaaf as dhufnee asitti argamudha. Oromiyaadhaa biyyi keenya Oromoon eenyummaa keenya abbaa gadaa abbaa keenya abbaan bokkuu ganaa keenya Dimokiraasii hundeen ishii burqaan ishii